Kan jirtan baga gammaddan wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedhamee barreeffameera. Kunis immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduufi miti jedha. Namni Yesuus Kiristoositti hin amanne maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammayyuu itti faradamee jira jedha. Kanaaf nutis kan isinitti himnu waa'ee wanta isa darbu kana miti, waa'ee waan biyya lafaa kana miti, waa'ee qabeenya biyya lafaa kana miti. Biyyi lafaa kun hin darba, wanti hundumtuu hin darba. Har'a ganama kana garuu kan nuti isinitti himnu waa'ee waan hin dabarre waa'ee Yesuus Kiristoos isa ilma Waaqayyoo ta'e kana isinitti lallabna. Yesuus Kiristoos kun deebi'ee hin dhufa. Kanaaf yaa obboleeyyan keenya yaada garaa keessanii geeddaradha. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Egaa isinitti hima firdii warra Kiristoos Yesuusitti amananitti faradamu tokkollee hin jiru. Yesuus Kiristoos ani ifa biyya lafaati jedhe. Namni ifa biyya lafaa kanatti amanate, namni Yesuus Kiristoos kanatti amanate dukkanni matumaa isa argu, matumaa dukkana keessa hin deddeebi'u. Sababiin isaa dubbii jireenyaa kan of keessaa qabu, nagaa kan of keessaa qabu, jireenya kan of keessaa qabu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Akkasuma immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Yesuus immoo deebisee karicha dhugaan jireenyis anadha. Anaan yoo ta'e malee eenyumtuu gara abbaa dhufuu hin danda'u. Kanaafi obboleewwan ko, abboota ko, haadhota ko lafa kana kan jirtan waan isinitti hima gara abbaa dhaquudhaaf barbaaddu, jireenya bara baraa argachuu barbaaddu, jireenya du'a booda jiru, mootummaa bara baraa isa Yesuus Kiristoos bira bara baraan jiraatan sanatti galuu barbaaddu kottaa isinitti hima. Karaa isaan isinitti agarsiisa. Karichi karaa jireenyaa isa ta'e, karra jireenyaa isa ta'e Yesuus Kiristoos duwwaadha.